Nejra qeerroo irti jechaa turte sun Ameerikaa bookisuudhaan gara Itoophiyaa የሆነ ሰው ቅሞ ጽፎታል። እናንተም ከፌስቡክ ሰምታችኋል። እሱን በጣም ዱዌል የሚያደርግ ኃይል ብዙ ነው። ሮድማፕ የለም፣ እንሄድበት አይታወቅም፣ መድረሻችን አይታወቅም። መድረሻችንም ያው ሰማይ ቤት ነው። አብይ ገዲበ ጃዋር ሚርቃነ ፌስቡክ ረበር ሬሳ ሲልሞ ይሰጀላ ወጨን ይደ ኦኬ ኤቢ ኪታባ ጃዋር መሐመድ ሂንጋቡ ከንጀዱ ጉያ har'a ture guyyaa isaa jijjiiramee jira jechuudha. Sababiin jijjiiramuu guyyaa eebba kitaaba kanaa akka Jawaar Muhammad fuula feesbuukii isaa irratti barreessetti jechuudha. Tokkoffaa namni humnaa ol baay'atuu fi rakkoo security yookaan safety irraa kan ka'e jedhee jira. Akkasumallee immoo kitaabni kunii guyyaa kamitti deebi'ee akka eebbifamuu hin ibsine jechuudha. Kanaaf kun nu jalatti maxxanee fuula feesbuukii Jawaar Muhammad jalatti kan inni maxxaneedha jechuudha. Jalqabarraa kaasee ani akkuma jalqabatu jedhaa turetti jechuudha. Jawaar Muhammad jechuudha dogoggoroota adda addaa raawwataa jira. Akkuma beekamu jechuudha tokkoffaa kitaaba kana yeroo kanatti eebbisuun isaatu dogoggora mataa isaa danda'eedha. Lammaffaan immoo guyyaa kaleessaa interview akkas jiru san kennuu isaa dogoggoraa jechuudha. Kun lamaan gaafa walitti dhufee dogoggora guddaa uumee jira jechuudha. Yeroo biyyi haala kanaan jirtu keessatti interview akkas ulfaatu fi qeeqa guddaa of keessaa qabu san gochuun an akka nama tokkotti sirrii miti jedhee yaada. Maaliifi yeroon kun yeroo itti biyya tasgabbeessan malee yeroo itti wal qeeqanii miti. Haala kanaan jechuudha kun immoo deebi'ee uummatallee rakkoo keessa galchuu danda'a, uummata addaan qooduu danda'a. Maaliif yeroo itti xiqqoosii uummanni walitti deebi'aa jira, nageen xiqqoosii dhufaa jira, fooliin nagaa dhufaa jira jedhamutti waan kana gochuu hin qabu ture jechuudha. Wanti kun mata isaatti jechuudha dogoggora kitaaba maa barreessee miti, barreessuu isaa sirriidha garuu yeroon filatamee yeroo sirrii miti jechuudha. Interview keessatti illee interview Jawaar Muhammad yeroo hundaa godhaatuma jira garuu interviewin kaleessaa xiqqoosii baay'ee ulfaata jechuudha. Keessumattuu jechuudha interview keessa mootummaan laaffataadha yeroo ammaatitti humna hin qabu kan inni jedhisanii addaan cituu kitaaba isaatiif guyyaa eebba kitaaba isaa addaan cituuf sababa guddaa ta'e jedhee yaadadha. Maaliifi mootummaallee maal keessa galee jechuudha onnoo keessa galee jira, dorgommii keessa galee jira. Eega inni humna qabaatu nuun jedhee humna keenya itti agarsiisa. Asii miti Naayiroobitti akka inni eebbisuu hin dandeenye gochuu ni dandeenya kan jedhu waan godhannatti fakkaata jechuudha. Waan biraatirraa sodaatee miti kanumarraa kan ka'e sodaa nageenyatiif kanaaf hin fakkaata. Kanaaf mootummalleen waan akkasitti agarsiise jedhee ni yaada. Akka yaada kooti kun yaada dhuunfaa kootiiti jechuudha. Kanaaf qe'ee inni kaleessa achi miidiyaa san irratti taasise jechuudha. EBC irratti taasisuun an akka nama tokkotti yeroo isaa qeeqa yeroo isaa eeggatee miti. Lammaffaa immoo gaariillee miti jechuudha. Yookaan interview san gochuu dhiisuudha yookaan immoo kitaaba eebbisuu dhiisuudha jechuudha. Lamaan addaan baasuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf walumaa galatti jechuudha haalli hayyoonni Oromoo itti jiran uummata Oromoo yeroo gara yerootti kan gaaga'aa jirudha. Kanaaf nuti warri hundarraa niwutiraal taanee kun jechuudha dhiibbaa hayyoota Oromoo irratti gochuu qabna jechuudha. Kan balaa fidaa jiru hayyoota Oromooti, uummata Oromoo irratti kan miidhaa geessaa jiru hayyoota Oromooti. Kana isin bira gahuudhaaf subscribe, share, like, comment gochuun dagatinaa.